Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Sinaftii baga walitti deebine. Irraa haala salphaatiin akkamitti TikTok irraa viidiyoo barbaadan quraana isaa ta'uu wantootuma isin gammachiise tokko daawunlood godhachuu barbaadanii haala salphaatiin akkamittiin daawunlood godhattu isa jedhu isinitti agarsiisa. Namni tokko viidiyoo isaanii daawunlood akka hin taaneef cufu kanumaafi isin immoo akkam gootanii akka itti daawunlood godhattan fakkeenyaaf isinitti agarsiisa jechuudha. Haala salphaadhaan godhattu baay'ee waan namatti jabaatu miti. Kanaafuu haalan ittiin daawunlood godhu kana ilaaltanii isinis achumarraan daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Mee amma karuma isaatiin isin dabarsa nu wajjin tura. Maal gootu erga TikTok seentanii viidiyoo barbaadanii fakkeenyaaf kunis amma akka ilaaltanitti daawunloodiin isaa dhokatee jira. Isaan booddee sheer ishee jettu kana sheerii kana ni argitu. Ishee keessa deemtanii sigeessa cuqaastanii achiin booddee copy link ishee jettu kana kuno ishee kana copy linki kana dhuftu sanan booda isee tuqxanii copy erga jedhee booda as keessaa ni baatu. As keessaa baatanii Chrome keessa dhuftu. Chrome kana keessa dhuftu. Ergasii Chrome keessa dhuftanii bakka kana jechuudha. Asitti kuno as kanatti hin barreessitu wanta barreessamu. Maal jettanii TikTok video download jedha. Kuno ani barreesseen jira waan hin ta'eef duraan nutti fayyadamee ragatiin ta'eef asuma irratti naaf fida. Ergasii booddee isarra cuqaastu. Sanan booddee kuno akkasitti isiniif fida. Isinii download jedhee jalqabarra jira, lammaffaa jira, isa sadaffaa filattanii isa kana jechuudha. Isa kana filattu achiin booddee irra cuqaastanii erga irra cuqaastanii put link to TikTok video jedha. Ishee gubbaarra kinu kana jechuudha. Ishee gubbaarratti mul'attu kana isee irra cuqaastu. Sanan booddee isheerra caani gootanii paastii gootan. Sanan booda daawunlood ishee jettu kanadha kuno isinitti mul'atti. Daawunlood irra cuqaastu. Sanan booddee daawunlood isinii ta'a jechuudha. Kuno please wait, your video is preparing jedha. Daawunlood ta'uufidha amma. Akkuma ilaaltanii kuno daawunlood godhee xumureera. Galerii keessa isinitti agarsiisa. Deemee akka daawunlood ta'eef hin taane jechuudha. Kuno akkuma ilaaltan viidiyoon amma daawunlood gochuu barbaade kun asitti dhufeera jechuudha. Yaani baay'ee haala salphaatiin daawunlood godhattu otoo xaaxaa tokkollee otoo rakkina tokkollee hin deemin. Haala kanaanii daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf itti fayyadama. Anan na fayyade isinis isin fayyada jedhee yaade. Kanaaf isiniif itti agarsiisuuf dhufe jechuudha. Irraa itti fayyadama isiniin jedheera. Waan hordoftaniif galatooma. Yeroo biraa viidiyoo biroo hanga walitti deebinu turtii gaarii isiniif haa ta'u.